Shama akkam jirtu telegiraama irratti waa sadii isin argisiisa. Lakkoofsa telegiraamaan banatan namoonni biraa akka hin argine akkamitti godhachuu dandeessan. Akkasumallee sa'a onlaayinii seentanii fi sa'a onlaayinii irraa baatan hiriyyaan keessan akka isin hin beekne dhoksaan akkamitti akka itti fayyadamuu dandeessan. Sadaffaa irratti porofaayila telegiraama keessanii akkamitti dhokfachuu dandeessan yookaan hiriyyaa keessan biratti illee akkamitti akka mul'atu akka itti godhachuu dandeessaniin isin barsiisa. Baga irra deebin gara chaanaala Oroomaan dhuftan namoonni haaraa dhuftan yoo jiraatan subscribe gochuun maatii keenyatti dabalama. Akkasumallee gara peejii Facebookaatiin Oxygen Media Network follow godhuu hin dagatinaan isiniin jedha. Amma kallattii mankara baromsaa isin dabarsa. Nafaana bu'a. Hordoftoota kiyya kabajamoo walitti deebinee jira. Akkuma reef mata duree irraa isiniif tuquuf yaale telegiraama irratti waan sadi murteessaa kan ta'een isin argisiisa. Sa'aatii onlaayina seenne akkamitti dhokfachuu dandeenya, porofaayila keenyallee akkamitti dhokfachuu dandeenya, akkasumallee lakkoofsa telegiraama keenyaan bananne akkaataa itti dhokfachuu dandeenyu steepii baay'ee salphaa ta'een bal'inaan kan waliin ilaallu ta'a. Seetingii akkaan nama hundaa'u barbaachisu jechuudha. Nafaana bu'a. Kanaafuu telegiraama keenya keessa seeneen isin argisiisa jechuudha. Sana booda telegiraamni haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufa jechuudha. Kanaafuu maal gootanii tuqaa sadeen kanarratti yeroo tokkoof kilik gootu. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isin dhufa. Telegiraama isin qabdan illee lama ta'u sadii ta'u haala kanaan isiniif fidaa jechuudha. Suuta jettanii haala kanaan ol harkistu jechuudha. Jala kanatti gadi buutanii seetingii jettu tana ni argattu. Yeroo tokkoof irratti kilik gootu. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isin dhufa. Lakkoofsa isin ittiin banattanii fi maqaa telegiraama keessanii haala kanaan isiniif fidaa jechuudha. Kanaafuu maal gootan asirratti gadi buutanii privacy and security jedhu kanarratti yeroo tokkoof kilik gootu. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufaa jechuudha. Bakki murteessan asigaa hordoftoota kiyya asirratti illee waa baay'eetu jira. Seetingiilee kun hundinuu maal akka ta'e viidiyoo itti aanu keessatti kan waliin barannu ta'a jechuudha. Hordoftoota kiyya ammaaf qabxii sadeen kanarratti xiyyeeffadhee waan jiruuf jechuudha. Qabxii kana sadeeniin isin argisiisa akkamitti akka isin sirreeffattanii jechuudha. Kanaafuu tokkoffarratti kan isin argisiisu foon nambarii keenya yookaan lakkoofsa telegiraama keenyaan bananne namoonni akkam akka argan yookaan porofaayila keenya jala namoonni akkam akka argatanii nuuf dawwalan jechuudha. Asitti eeyyama kennuu qabnaa jechuudha. Kanaafuu maal gootu foon nambar ka jedhu kana yeroo tokkoof kilik irratti gootu. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa. Kan say my phone number lakkoofsa kiyya eenyutu akka argu barbaada yookaan eeyyamta ka jedhu isin gaafataa jechuudha. Lakkoofsa keessan fakkeenyaaf porofaayila keessan jala namni seenee eenyu akka argatu yookaan eenyutti akka mul'atu kan barbaadan asitti sirreeffattu jechuudha. Jala kanatti qabxii sadii qabatee isiniif dhufa jechuudha. Everybody akkasumallee my contacts ka jedhuu fi nobody ka jedhu ni argattu jechuudha. Fakkeenyaaf everybody ka jedhu kanarra yoo kaa'atan jechuudha namoonni hundinuu ni argaa jechuudha. Namoonni telegiraama keessan jala seenee porofaayila keessan jala lakkoofsa keessan ni argataa jechuudha. Kanaafuu fakkeenyaaf namni hundinuu akka argatu yoo barbaadan everybody ka jedhu kana fuuldura sanduuqni ni jira as keessatti jechuudha. Halluu ibsuudhaan jechuudha. Geengoo kana keessatti yeroo isin halluu dibdan namoonni hundinuu ni argaa jechuudha. Akkasumallee my contacts ka jedhu kana fuuldura geengootu jira. Isa kanarra yoo kaayatan jechuudha namoota bilbilli isaanii kontaaktii keessan keessatti seef ta'ee jiru qofaatu argaa jechuudha. Kan sadaffaa kanarra yoo kaa'atan nobody ka jedhu kanarra yoo kaa'atan isin duwwaatu argaa namni tokkollee lakkoofsa keessan porofaayila keessan jala argatu hin danda'u jechuudha. Haala kanaan sirreeffattu. Qabxii lammaffaa irratti kan isin argisiisu onlaayina akkamitti dhokfachuu dandeenya. Sa'aan onlaayina seennee fi irraa baanellee hiriyyaan keenya akka hin argine akkamitti godhachuu dandeenya ka jedhuun isin argisiisa. Kana sirreeffatuuf lammaffaa ka jiru kanarratti gadi buutu last send and online ka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kilik gootanii gara fuulduraa deemtu jechuudha. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa. Asirratti illee waa sadii qabatee isiniif dhufa yookaan qabxii sadii qabatee isinii dhufa. Mata duree who can say my last sign time ka jedhu kana qabatee isinii dhufa. Sa'aatii kiyya eenyutu akka argu eeyyamta yookaan barbaada ka jedhu kanallee jechuudha. Fakkeenyaaf sa'aatii onlaayinii irraa baate namoonni akkam akkasi argan barbaada ka jedhu jala kanatti qabxii sadii isiniif kennaa jechuudha. Everybody ka jedhu kanarra yoo kaa'atan jechuudha namoonni hundinuu onlaayinii irratti isin argu jechuudha. Sa'a kana irraa baatanii sa'a kana seentanii namni hundinuu isin argaa jechuudha. Kanaafuu asirratti yoo gabbuutanii my contacts ka jedhu kanarra kaayatan jechuudha namoota bilbilli isaanii isin biratti seef ta'ee jiru kontaaktii keessatti seef ta'ee jiru qofaatu jechuudha isin arguu danda'a jechuudha. Nobody ka jedhu kanarra yoo kaa'atan jechuudha isin duwwaatu arga namni tokko isin argu jechuudha. Sa'a kana irraa baatanii sa'a kana seentanii hiriyyaan keessan tokkolleen isin arguu hin danda'u.
danda'u jechuudha. Haala kanaan onlaayina keessanillee sirreeffatuu ni dandeessu jechuudha hordoftoota kiyya. Sadaffaa irratti kan waliin ilaallu profaayila telegiraama keenyaa eenyutu akka argu barbaanna yookaan footoo nu telegiraama keenya irratti hidhanne jechuudha. Namoota akkamii akka argu barbaanna hiriyoota keenya keessaa ka jedhu asiin eeyyama kenninaa jechuudha. Kanaafuu kana sirreeffatuuf asirratti gadi buutanii profile photos ka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kilik gootanii gara fuulduraa deemtu jechuudha. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufaa jechuudha. You can say my profile photos ka jedhu kana qabatee isiniif dhufaa jechuudha. Photo profile eenyutu akka argu barbaaddaa kan jedhu kana jechuudha hordoftoota kiyya jalatti qabxii sadii qabatee isiniif dhufa jechuudha. Akkuma karreefuun tanaati jechuudha. Kunilleen everybody my contacts nobody ka jedhu qabatee isiniif dhufaa jechuudha. So kanaafuu isin namoonni hundinuu akka argu yoo barbaadan jechuudha. Photo profile irra kaattan telegiraama irratti jechuudha. Namoonni hundi akka argu yoo barbaadan jechuudha. Everybody ka jedhu kanarra ni kaayyattu jechuudha. Haala kana sanduuqa kana keessatti jechuudha. Halluu kana dibduu jechuudha. Yeroo isin geengoo kanarra tuttan ufuma isaatinu halluun as keessatti isiniif deebi'aa jechuudha hordoftoota kiyya. Akkasumallee namoonni silkiin isaanii kontaaktii keessan keessatti seef ta'e qofti jechuudha. Ka isin wal beektaniin qofti akka argu yoo barbaadan jechuudha. My contacts ka jedhu kanarra jechuudha ni kaatu jechuudha. Haala kanaan jechuudha as keessatti gadi buuftu jechuudha. Akkasumallee nu malee namni biraa hin argin yeroo no profaayila jijjiirrannillee akkasumallee jijjiirratuu baannillee kan durira jirullee footoma keenya namni telegiraama keenya irratti hin argin ana qofaatu argaa yoo barbaadan jechuudha. Nobody ka jedhu kanarra kaattanii jechuudha. Sadaffaa kanarra jechuudha. Kanaafuu maal gootu geengoo kana keessatti jechuudha yeroo tokko ofirratti cuqaasuudhaan haala kanaan jechuudha hordoftoota kiyya public irraa buuftanii jirtanii jechuudha hordoftoota kiyya. Haala kanaan sirreeffatuu ni dandeessu jechuudha. Steepii baay'ee salphaa ta'een jechuudha seetingiilee sadeen kanan ni sirreeffatu jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo akkanatti asitti irra kaattan hordoftoota kiyya waan tokko kan isinitti himuutu jira. Akkanatti irra keessaniituma yoo baak gootanii of duuba deebitan isiniif irratti hin deebi'u jechuudha. Kanaafuu maal gootanii raayitiin bakka tana jirti. Raayitii tana irratti cuqaastaniiti irratti deebifatuu dandeessu jechuudha. Haala kanaan jechuudha hordoftoota kiyya lakkoofsa keessanillee onlaayina keessan profaayila keessan haala kanaan sirreeffatuu ni dandeessu jechuudha. Ani fakkeenyaan isin argisiisee isin kan barbaadan irra kaatuu ni dandeessu jechuudha hordoftoota kiyya. Yoo barbaadan everyone irra kaatuu dandeessu akkasumallee namoota wal beektaniin qofti akka isin arguu fi lakkoofsa keessanillee argatu godhuu ni dandeessu jechuudha. Ani fakkeenyaan isinitti argisiisee isin immoo haala kanaan ilaaltanii jechuudha waan barbaadan irra kaatuun kan keessanii jechuudha hordoftoota kiyya seetingiilee akka murteessaadha. Namoota baay'eetu jechuudha gara telegiraamaatiin lakkoofsa namaa fudhatee namatti dawwalaa akkasumallee profaayila namaa jechuudha kan achirraa jechuudha ilaalee iskiriinshoot godhee jechuudha waan adda addaa kan namarratti hojjetu jira akkasumallee sa'aatii onlaayinaa irratti namoota baay'eetu wallola jechuudha. Maaliif ati sa'a kana onlaayinaa irraa baate jedha inni immoo anzaa kana onlaayinaa irraa hin baane jedha okaawuzaa kana hin seenne jedha. Kanaaf jechuudha namoonni baay'ee waan akkasiisan irratti wal dhabuu jechuudha. Kanaafuu haala kanaan jechuudha sirreeffatuu ni dandeessu jechuudha. Egaan hordoftoota kiyya kabajamoo baroomsa irra isiniif qabadee dhufellee jalqabaa kaafnee kan hangammatti waliin ilaalaa turre kan akka isin gammachiisuuf akka warraa baratanillee abdiin qaba hordoftoota kiyya. Maarree isinillee viidiyoo kana ilaaltanii eegatu murtanii chaanaala Oroomaan subscribe gochuun maatii keenyatti dabalamaa namoonni haaraa dhuftan yoo jiraatan akkasumallee viidiyoon dabalataa nama hunda dura akka ofii isaatiin guyyaa guyyaan isin dhaqqabuuf mallattoon notification irra kaa'uu hin dagatinaan isinin jedha hordoftoota kiyya. Viidiyoon keenya yoo isin gammachiise laayik tuquu hin dagatina. Bakka isiniif hin galinillee komentii jalatti nuuf barreessaa. Viidiyoo keenyallee liinkii isaa jechuudha hiriyoota keessaniif raabsuu hin dagatina jechuudha hordoftoota kiyya. Guyyaa guyyaan qabiyyee nu asirratti isin beeksifnu hundaayyuu wal biraan ga'uu hin dagatinaan isinin jedha hordoftoota kiyya. Namoonni hangammatti baroomsi keenya isin jala darbellee mata duree viidiyoo jedhu kana irra cuqaasuudhaan jechuudha. Viidiyooleen barnoota baay'eetu as keessa jira jechuudha. Keessan ilaaltanii rakkoo bilbila keessanii wal qabatu hundaayyuu as keessaa kan argatan sirreeffatuu ni dandeessan. Kan as keessaa dhabdan komentii jalatti nuuf barreessuu ni dandeessu jechuudha hordoftoota kiyya. Akkasumallee chaanaala keenya lammaffaaf hangammatti kan maatii hin ta'in hoomii chaanaala Oroomaan jala eega dhuftanii jechuudha hordoftoota kiyya. Hoomii chaanaala Oroomaan kanarratti yeroo tokkoof yeroo isin cuqaasan jechuudha. Dhuma irratti yeroo gadi buutan jechuudha chaanaala Oxygen Media Network jedhu ni argattu jechuudha. Kanaafuu chaanaala kanallee subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa isin hin jenna viidiyoolee baay'eetu asirratti illee isiniif gadhiifamuu deema hordoftoota kiyya. Gara fuulduratti waan isin barbaachisu hundaa'u jechuudha asirratti illee kan isiniif gadhiisu ta'a. Kunillee chaanaala keenya lammaffaa chaanaala kanallee jechuudha dhattanii subscribe gochuu hin dagatina. Akkasumallee baroomsi keenya kallattii adda addaatiin akka isiniif tamsa'aa jiru ni beekama jechuudha. Warreen gara peejii Facebook Oxygen Media Network jala
jalaan hordofaa jirtanillee barumsa parsantaa 15 qofaatu sin qaqqabaa jira. Kanaafuu bal'ina barumsa keenya argatuuf profaayiluma keenya jala seenaatii watch now bakka jedhu kanarratti cuqaasa kallattii mangara yuutuubii Oromaan kootaati achirratti bal'ina isaa baratuu ni dandeessu jechuudha hordoftoota kiyya. Asumaan peejiin kunillee keenya namoonni haaraa dhuftan yoo jiraatan jechuudha fooloo godhuun maatii keenyatti dabalama. Qabiyyee viidiyoo keenya hundaayyuu waliif raabsuu hin dagatina liinkii isaa hordoftoota kiyya asirratti illee barumsa isin barbaachisu hundaa gama Facebook alleetiin akka isin maxxansaa jiru ni beektan jechuudha warreen asiin na hordoftanii. Kanaafuu bal'ina barumsa keenya gara yuutuubii Oromaan deemtanii achirratti bal'inaan baratuu hin dagatina parsantaa 15 qofaatu isin qaqqabaa jechuudha hordoftoota kiyya. Kanaafuu achirratti deemtanii hunda isaa'u baratuu ni dandeessu waan isiniif hin galinillee isinillee komentii jalannaa barreessuu ni dandeessan isiniin jedha. Barumsa irraaf qabaddelleen asumarratti kan xumuramu ta'a barumsa itti aanuun hamma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha.